nagaan keenya bakka jirtanitti isin qaqqabu akka mooltan. Guyyaan irraa jimaata amajjii 7 bara 2022 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo muddee 29 bara 2014 keessummeessaan keessanarraa an Bafqaaduu Morodaati. Chaayinaan akkuma Yuunaayitid Isteetsi jiila addaa kan gaanfa Afrikaa akka ramaddu ibsiteetti. Lammiileen Itoophiyaa biyyoottan alaa jiran heddumminaan gara biyyaatti imalaa jiru. Warreen galanis haala adda addaa irratti hirmaataa jiru. Hiriyoowwan lamman galamsuun jiraatan waan gaarii tokko dalagaa jiran. Kanneenii fi qophiiwwan biroo qabnaa nu waliin tura. Gulaalaan qophii keenya namoo daandii, piroodiwusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taammireeti, tamsaasa intarneetii fi miidiyaa hawaasaa kan qindeessitu immoo Tegisti Gammeeti. Oduuwwan har'aa kan isiniif dhiyeessitu Jaallannee Gammadaati. Attamoltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. Mootummaan Itiyoophiyaa namoota gareelee shororkeessotaa waliin hidhata qabu jedhee shakkuun hidhee ture keessaa hiikaa ka jiru ta'uu waajjirri tajaajila koominikeeshinii mootummaa beeksisee jira. Magaalaa Finfinnee keessatti hidhamanii ka turan keessaa hedduun hiikamuun tarkaanfii nama jajjabeessu ta'uu Koomishinni Mirga Namoomaa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira namoota dhiyeessa. Labsii yeroo muddamaa sana wajjin wal qabatee akka shororkeessummaatiin shakkamuudhaan namoonni hidhaman haala mattiikaman kan ibsan ministeera tajaajila koominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasee Tulluuti. በጸጥታ አካላት ተጠርጥሮ ከታሰሩ ግለሰቦች ውስጥ ከተለያዩ የሽብር ቡድኖች ጋር በአብሮ መስራታቸው ሀገርን እንደመካድ የሚቆጠር መሆኑን አምነውና በድርጊታቸው ተጸጽተው ይቅርታ የጠየቁ humnoota nageenyaatiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa gurmuulee shororkeessotaa wajjin hojjechuun isaanii akka biyya ganuutti akka ilaalamu amananii gochaalee isaaniitiif gaabbanii kanneen dhiifama gaafatan sadarkaan balleessaa isaanii xiqqaa akka ta'ee fi mootummaan balleessaa isaaniirraa deebi'anii jiru jedhee dhimma isaanii gara laafinaan ilaaluudhaan kanneen adda baaseef namoonni baay'een dhiifamaan akka gallakkifaman taasifamanii jiru. Gidduu kana kaleessarra jalqabee kanneen biroonis akkasuma haalli isaanii ilaalamee itti fufinsaan akka gallakkisaman ta'u. Namoonni rakkoo sana keessatti taatota ijoo ta'an immoo dhimmi isaanii qulqulleeffamee gara mana murtiitti dhiyaatu jedhan Dr. Laggasee Tulluu. Kaayyoon mootummaa nageenya amansiisaaf waaraa buusee olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u taasisuudha ka jedhan Dr. Laggaseen kana dura ka dhaabbatu sochiin kamiyyuu gaafatamummaa seeraa jala ba'uu akka hin dandeenyetti hubachiisan. Koomishinni Mirga Namoomaa Itiyoophiyaa tarkaanfii mootummaa Itiyoophiyaa kun kan nama jajjabeessu ta'uu ibsa gabaabaa baaseen hubachiisee tarkaanfiilee wal fakkaatoon Finfinneef naannoolee biyyattii kanneen biroo keessattis akka itti fufu gaafatee jira. Gama biraatiin gamaagama hojii ministeerotaa guyyaa 100 naannoo Benishaangul Gumuz keessatti geggeessame irratti muummichi ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed hojii raawwachiisa dameelaa adda addaa irratti yeroo ibsa kennan hojii ministeera haqaa ilaalchisee gaaffiilee dhiyaateef ennaa deebisan namoonni hedduun akka malee hidhamuu isaanii dubbatanii turan. Haalli itti hidhamtoonni qabamanii jiran garuu fooyya'ee jira jechuu isaanii Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Biyyoota gaanfa Afrikaatti jila addaa Yuunaayitid Isteetsi ka ta'an Jeffrey Feltman imaltuu isaanii kadhumaa Itoophiyaatti gaggeessaa jiran kanaan baatii kana keessa muudama isaaniirraa kan ka'uuf jiran ta'uu kunis baatii 9 fi ega hojjetaa turanii booda ta'uun ibsameera. Feltman baatii ebila darbee aangoo kana ka fudhatan rakkoo guddaa lama kan walwaraansa Itoophiyaa gama kaabaa keessaa fi fonqolcha mootummaa Sudaan kan waraanni biyyattii gaggeesse sanaafis ture. Feltman kamisa kaleessaa aangoota sadarkaa olaanaa Itoophiyaa waliin ega dubbatanii booda imala isaanii kan xumuran ta'uun ibsamee jira. Yuunaayitid Isteetsi keessa ka jiru dhaabbata Atlantic Council jedhamu keessatti damee giddugala Afrikaaf qorataa ka ta'an Kaameruun Haadsan yeroo rakkoolee Sudaanii fi Itoophiyaa keessaa furmaata qabatamaa tokkorra hin ga'in jiru kanatti Feltman taayitaa isaanii gad lakkisuu attamitti akka ilaalan gaafatamanii akkas jedhan. Well, I'm sure he would probably say that he's not entirely satisfied with the conditions that he's leaving his portfolio in, because you're right, the conflict in Ethiopia is tarii haala hojii isaa achi jirutti dhiisee deemutti guutummaatti hin quufne jechuun mala. Eega humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa ba'anii booda waliigaltee lola dhaabinsaa wayiitiif akka balballi banamuu malu tarii abdiin jiraateyyuu walitti bu'iinsi Itoophiyaa keessaa itti fufee jira. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf miira wal makaachitti dhiisee baha. Ammoo yoo haqaan ilaalle ergama addaa gaanfa Afrikaa keessaa qabaachuun keenya kun ka duraati.
yeroo itti gargaaraan ministeera dhimma alaa muudaminitti yeroo itti qoodawwan ijoo ta'an bulchiisa keessaa hedduun isaanii ramaddiin argatinitti hojii kanatti dhufe. Kanaaf yeroo mootummaan Baayiden hojii jalqabutti akka nama gamaa dippiloomaasiitiin qaawwaa cufee hooggana kennuutti hojii sanatti seene. Kanaaf caasaan isa gargaaru naannoo isaan turre. Jalqabbii gaarii calqabee jira garuu hojii baay'eetu hafa. United States biyyoota rakkoo keessa jiran Itiyoophiyaa fi Sudaan keessatti dhiibbaa gochuuf ammayyuu humna qabdii jedhaniiru. Gama kaaniin ambaasaadder Jeffrey Feltman yeroo muudama isaanii ennaa xumuran ambaasaadder David Satterfield guyyootii dhufan kana keessa simachuuf ka jiran ta'uu ministeerri haajaa alaa United States Anthony Blinken beeksanii jiru. Feltman bara 2021 muudama kanaaf yeroo gaafataman yeroo waggaa tokko hin guunneef qofaaf akka ture garuu tasgabbii dhabiinsi biyyoota gaanfa Afrikaa keessaa fi kutaa kan siyaasaa nageenyaa fi rakkoo gargaarsa dhala namaa qiyyaafata United States waan barbaadeef turan jedhan Blinken. Ambaasaadder Satterfield muuxannoo dippiloomaasii kan waggoota hedduu ka qabanii fi walitti bu'iinsa addunyaa irratti hamoo jedhaman irratti hojjetaa akka turan kunis biyyootii gaanfa Afrikaa keessaaf nagaa fi badhaadhummaa argamsiisuuf meeshaa akka ta'uuf jiran kutaa tarsiimoo qabeessa ta'e sana keessatti fedhii United States tarkaanfachiisuu jedhan ambaasaadder Satterfield muudama kana fudhachuu isaaniif Blinken galateeffatanii jiru. Haalli Itiyoophiyaa gama kaabaa keessaa tilmaamuuf rakkisaa ta'ee fi raafamaa ta'uu waahiloonni keenya kan gargaarsa dhala namaa nutti himaniiru ka jedhan dubbi himaan tokkummaa mootummootaa Stefan Dujarric Tigraay keessatti haalli gargaarsa dhala namaa gada deemaa jira jedhan. Kunis muddamsi jiru sochii gargaarsa dhaqqabsiisuuf ta'u tokkitti kan karaa Samaraa kaasee Abaalaan Maqalee dhaqqabu daangessee jedhu. Muddee 15 kaasee konkolaataan gargaarsa fe'an Tigraay seenuu hin dandeenye jedhan. Erga adoolessa 12 as konkolaataan gargaarsa fe'an 1338 qofatu Tigraay seenee jedhani. Kunis lakkoofsa konkolaataa gargaarsa fe'anii Tigraay akka seenan barbaannu keessaa harka 12 gadii jedhu. Akkuma irra deddeebinee ibsaa turre guyyaa guyyaatti gargaarsi konkolaataa fe'umsaa 100 uummata Tigraayiif akka seenu barbaannaa jechuun yaadachiisan. Amajjii 3 jalqabee michoonni keenya gargaarsa nyaataa Tigraay keessatti raabsan boba'aa liitirii 10,000 ta'u qofa qabu. Gargaarsa Maqalee keessa jiru raabsuuf garuu boba'aa yoo xiqqaate liitirii 60,000tu isaan barbaachisaa jedhan. Jaarmeeyonni tokkummaa mootummootaaf kan mootummaan ta'in Tigraay keessatti gargaarsa raabsuu itti fufuuf boba'aa fi maallaqa yeroo dhiyoo keessatti argatan taanaan hojii isaanii dhaabuuf akka dirqaman ibsan. Waayiloonni keenya akka jedhanitti jedhan Dujarric uummanni ammayyuu bulchiinsa Afaar, Amaaraa fi godina Tigraay gama dhihaa keessa jireenyarraa buqqa'u itti fufanii jiru jedhaniiru. Namoonni qe'ee ofitti deebi'anis nyaata, bishaan, qulqullina naannoo fi dahannaa kan isaan barbaachisu ta'uu hubachiisan. Jaarmeeyonni gargaarsaa rakkoon jiraateyyuu gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'e bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti namoota 33,000 caalaniif tuban darbe dahannaa fi gargaarsa kanneen biroo kan kennan yoo ta'u kunis lakkoofsa namoota gargaarsa argatanii 500,000 fi 86,000 ga'ee jira. Bulchiinsa Amaaraa, Afaariif Tigraay keessatti gargaarsa nyaataa raabsuun kan itti fufe ta'us isa silaa barbaachisurra baay'ee gadi bu'aa ta'uufi bulchiisi naannoo sadeenii dhorkaa tokko malee seenuu akka itti fufuuf waamicha hatattamaa dhiyeessinaa jechuudhaan dubbi himaan tokkummaa mootummootaa Stefan Dujarric ibsaniiru. Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti mooraa baqattoota Eertiraa Maayaanii jedhamu irratti haleellaa samiirraa gaggeeffameen baqattoonni Eertiraa 3 ajjeefamuu isaaniin kan akkaan gaddan ta'u komishinarri waa'ee baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa Filippo Grande ibsanii jiru. Baqattoota ajjeefaman 3 keessaa 2 ijoollee ta'uu akkasumas baqattoonni kanneen biroo 4 madaa'uu odeeffannoon nu ga'eeraa jedhan. Garuu haala lubbuu isaaniif sodaachisu keessa waan hin jirreef UNHCR ni wal'aansisaa jedhanii jiran. Baqattoonni qiyyaafata haleellaa ta'uu hin qabanii gara fuulduraattis ta'uu hin qaban jedhan. Haala kana laalchisee UNHCR gadi fageenyaan odeeffannoo funaanuu akka itti fufu walitti bu'iinsa jiru keessattis kanneen qooda fudhatan marti baqattoota dabalatee mirga siviilotaa akka kabajan bakki qubsuma isaaniis eegamuu akka qabu dirqama addunyaan keesses akka kabajamuuf gaafataniiru.
Jaarmiyaan fayyaa addunyaa baatii muddee darbe kana keessa bulchiisa naannoo Afaariif meeshaa wal'aansa fayyaa meetirik toonii 14 akkasumas bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti meetirik toonii 70 raabsuusa jaarmichi beeksisee jira. Bulchiisa naannoo Tigraay keessatti walakkeessa baatii adoolessaa qabee meeshaalee wal'aansa fayyaa raabsuun nu hin eeyyamamne jedhee jira. Kunis irra deddeebi'uun WHO'n gaaffii dhiyeesseeyyuu meeshaalee wal'aansa fayyaa Tigraay seensisuun hin danda'amne. Silaa ituu seenee gama gargaarsa dhala namaa fi kan tajaajila fayyaan ka gargaaru qabaa ka jedhu WHO'n yeroo walitti bu'iinsi hamaan Siiriyaa, Sudaan Kibbaa, Yemanii fi iddoo kanneen biroo keessatti dhaqqabellee jaarmiyaan fayyaa addunyaa fi michoonni isaa gama seenuun lubbuu baraarsuuf carraa qabu turan jedhe. Tigraay keessatti garuu gargaarsi dhala namaa lubbuu namootaa baraarsu akka hin seenne dhorkameera jedhee jira. Magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartumii fi magaalaalee kanneen biroo keessatti kamisa kaleessaa hiriira mormii waraana biyyattii irratti gaggeeffameen humnootiin nageenyaa hiriirtota keessaa 3 ajjeesuun gaaza himimmaansu biifuu isaanii maddeen wal'aansa fayyaa kennanii fi namoonni ijaan argine jedhan dubbataniiru. Baatii onkoloolessa darbe fonqolchi mootummaa eega gaggeeffame as mormii uumameen yoo xiqqaate namoonni 60 ajjeefamanii hedduun madaa'anii jiru jedhu maddeen wal'aansa fayyaa kanneen sochii mormii kana deeggaran. Kanneen kamisa kaleessaa ajjeefaman kun hunduu kanneen mormii fi hiriiran ta'uu akkasumas magaalaa Omdurmaanii fi Bahaarii keessatti rasaasaan ajjeefamuusaa ibsan. Hiriirtonni kuma hedduun masaraa pireezidaantii biyyattii kan Kaartum keessaa seenuuf kan yaalan yoo ta'u kunis waraana biyyattii kan fonqolcha mootummaan aangoo qabate irratti dhiibbaa gochuuf akka ta'e ibsameera. Kana laalchisee aangawoota fonqolchi mootummaa gaggeeffamuun sirriidha jedhan biraa ammatti deebiin kenname hin jiru. Fonqolchi mootummaa gaggeeffame tasgabbii biyyattii kabachiisuuf tarkaanfii sirreessaa fudhatamedha jedhu karaa nagaan hiriiruun eeyyamamaa akka